Todo daawwattoota kan oduu chaanaala ana baharsuuf kan arraantanaas kan paartituu kan isinii qabaadhee as dhufee dhiyaadhee jira. Qophiitiya hedduu akkana faana tootan abdii guddaan qaba. Ulfaadha. Baga welcome baga nagaan needan baga nagaan dhufee. Hayyoo bilisa qe'ee duraan dursee maqaan eenyu sin jaama? Khalid Nanjan. Khalid sin jaama. Khalidoo hedduu galatoomii gaaffii xiqqoo takkaan qabadhee si dhufee gaaffii tiyya habbaa sidii gaaffii sidii kan akkaan si gaafadhee akkana deebisu abdii guddaan qaba. Gaaffii tiyya dhaggeeffadhu dura. Guyyaa arraantanaa keessa maal godhuu turte Ingiliffaadhaan? Danda'u wallahi. Danda'u dis. Guyyaa arraantanaa keessa maal godhuu turte? Guyyaa arraa afaan Oromooti si jaa? Ingiliznya danda'u. Mokon? Danda'u wallahi. Mokon? Wallahi danda'u. Ingiliznya danda'u dhugaan si. Afaan Oromootiin maal ta'e siif hin Aye, gaaffii lama si gaafadha hirmaachuu dura jechuun. Gaaffii lama afaan jettu akaakuu jechuun afaan Ingilizinyaatiin maali? Akaakuu jechuun grandfather. Grandfather. Aye, gaaffii kana harkattee jirta. Gaaffii itti aanu si yaasu. Badhaasaan abbaa obsaati. Abbaan obsaa badhaasaa maal ta'a? Father. Father hin ta'u akka? Badhaasaan abbaa obsaatiif. Obsaan abbaa. Badhaasaan abbaa obsaati. Abbaan obsaa badhaasaa maal ta'a? Abbaan obsaa badhaasaaf. Adeera ta'a. Adeera hin ta'u akkam? Yaali. Brother. Brother ini saya. Ya, di tikshot akka tiyaas. Father. Father itu saya. Deesaan isaa badhaas mata. Galatoomii gaaffii tiyaanaaf hirmaachuu keetiif hedduu akka galatoomii sin jaa. Shama harka fuunee kabajatu dandeenya hunduu akkuma beekamu tamaas isin dhufee jira. Hayyoo bileef qeyyee duraan dursee maqaan keenyu sin jaama? Hamza Abdurrahman Nanja. Hamza Abdurrahman sin jaa sagalee kan falqaasi. Shaa jetti shambaa jetti harkaan nan tuqinaa jetti. Angalle onne dette. Shaa jetti shambaa jetti harkaan nan tuqinaa jetti. Harkaan nan tuqinaa timbe namo gaafetana. Tiyali. Angalle malle. Hayya khairaa mucaa nyaati. Shaa jetti shambaa jetti harkaan nan tuqinaa jetti. Dubartiidha. Dubartii miti akkam? Ishti yaali. Maqaa kanuma kanaa dhufe. Yaalli akkam? Gaaffiin isaa doobbiiti jaa. Doobbita. Gaaffii itti aanu si gaafadha jechuudha. Gaaffii kana liqinaa deebisuu qabda. Badhaasaan abbaa obsaati. Abbaan obsaa badhaasaa maal ta'a? Abbaataaf. Abbaan ta'u. Badhaasaan abbaa obsaatiin jenne. Badhaasaan abbaa obsaati. Abbaan obsaa badhaasaa maal ta'a? Ilma ta'a abbaataaf jechuudha. Enta waa qabu. Badhaasaan abbaa obsaati. Abbaan obsaa badhaasaaf maal ta'etti? Badhaasaan abbaa obsaati. Awaan itu ngorsiiste. Laala gabaadhu. Laala badhaasaan abbaa obsaati. Abbaan obsaa badhaasaa maal ta'a? Abbaataaf. Abbaan ta'u. Ilma ta'a. Ilma ta'u. Hayyee isaa wayyaa galatoomii deebisaan isaa badhaasaa ta'a. Gaaffii itti naaf hirmaachuu keetti fedhu akka galatoomii sin jaa. Ulfaadha. Duraan dursee maqaan kee eenyu sin jaama? Maqaan kiyyaa Taaddalaa Abdee Qixxaataa jedhama. Taaddalaa Abdee Qixxaataa. Gaaffii lamaan si qaba. Gaaffii lameen akkanaaf deebisa abdii guddaan qaba. Gaaffii ta'e duraa. Come friend she. You come friend she. Friend she. I am engaged. Gaaffii lamaffaa akka jettu hin arganne. Gaaffii lamaffaa kan jettu. Akaakuu jechuun afaan Ingilizinyaatiin maali? Shoop. Shoop miti akkam? Uncle jechuudha. Hin arganne bakka galatoomii isaa beekaa gaaffii ta'e naaf deebisuu keetiif hedduu akka galatoomii isa jechuudha. Ulfaadhu. Duraan dursee eenyu maqaan kee sin jaama? Azahar Abdallah. Azahar Abdallah. Azahar galatoomii gaaffii habba lamaan si qabu gaaffii lameen tana akkana deebisa abdii guddaan qabu. Guyyaa irraan tana keessa maal godhu ta'e Ingilizanyaadhaan? Ingilizanyaadhaan waan hin godhuu ture nyaata nyaate. Ingilizanyaan? Ingilizanyaan moo? Are you ill? I am eating.
I am banana. I am losing. I am shoot. I am not. Ayee galatoome hirmaachuu keetiif gaafii lafaaf si gaafadha. Akkoo jechuun afaan Ingiliziyaatiin maali? Akkoo jechuun ankil jechuudha. Ankilimi. Maali gaa maal jechuudha saayish tiish jechuudha. Tiish. Tiish deebisaan isaa giraand maazar ta'a okay? Galatoome deebisaa kiyya naaf hordofuudhaaf. Neetoo galatoome siin jaa. Abshi duraan obboleessa kiyya duraan dursee maqaan qayyuu siin jaama. Ramadaan siin jaama. Ramadaan gaafii lamaan siif qaba jechuudha. Waan hin jiru kana afaan Ingiliziyaatiin na deebista. Ani irraan tana jaartii tiyya hedduu takkaan jaalladhaa. Si dhabuu hin barbaadu. Kanaaf afaan Ingiliziyaatiin na jettaa jechuudha. Jaartii dum afaan two grapes wal dum fadaa. Samboota si dhabuun barbaadu. Ingiliziyaan. Ingiliziyaan si hin danda'u. Mogari. Mammaa tanatti. Hin danda'u. Moga akka ammaan jette kanatti jee. Si dhabuu hin danda'u. Yaa. Si dhabuu hin danda'u Ingiliziyaan si jeemnu. Si dhabuu hin danda'u Ingiliziyaadhaan kanuma dandeessee jechuudha faa kanuma gootu. Hin danda'u jechuudha si dhabuu hin danda'u. Ingiliziyaan maa jecha akkasitti. Ingiliziyaan. Si dhabuu hin danda'u jechuun Hin danda'u hin danda'u. Maa jechuun cheek godheetu. Si dhabuu hin danda'u. Yaa. Ingiliziyaan I foreclose room beekoo si dhabuu hin danda'u. Galatoomi gaafii lafaffaa kanis si gaafadhu. Badhaasaan abbaa obsaati. Abbaan obsa badhaasaa maal ta'a? Abbaan obsaa hin beekne wallaahi. Badhaasaan abbaa obsaati. Abbaan obsaa badhaasaa maal ta'a? Badhaasaaf arrima. Arrima hin ta'a. Laal badhaasa dhaggeeffadhu. Badhaasaan abbaa obsaati. Abbaan obsaa badhaasaa maal ta'a? Abbaan obsaa badhaasaa maal ta'u? Keessa nagarreen. Keessa nagarree ta'a. Yaada kam? Yaane wallaahi hin beekne. Itti yaane? Itti yaane. Akkamitti itti yaane? Hin beekne wallaahi. Ayee biroo kiyya galamtu deebisaan isaa badhaasuma ta'a jechuudha. Badhaasuma ta'a. Yaa gaafii tiyya naaf hirmaachuu keetiif galatoome jechuudha. Abshii ulfaadhu. Sin jaafa? My name is Nicodemus Daraje. Nicodemus. Okay, Nico. Gaafii xiqqoo takkaasif qaba. Gaafii sana akkana durus abdii guddaan qaba. Gaafiin tiyya waan jettu guyyaa irraan tana keessaa maaliin godhuu ture kanaaf afaan Ingiliziyaatiin naaf deebisaa jechuudha. Guyyaa irraan tana keessa. Okay. Guyyaa irraan tanaa keessa maaliin godhuu ture? Today is the school is a final exam. Without at home. Finished. Finish. Okay, naa kanne gaafii lamaffaattis gaafadha. Gaafiin kee kan lamaffaa badhaasaan abbaa obsaati. Abbaan obsa badhaasaa maal ta'a? Abbaa obsaa badhaa. Abbaa. Naangale. Badhaasaan abbaa obsaati. Abbaan obsaa badhaasaa maal ta'a? Amaariyyaan godhanii gaafii tana. Dhaggeeffattu. Badhaasaan abbaa obsaati. Abbaan obsaa badhaasaa maal ta'a? Abbaan obsaa again. Badhaasaan abbaa obsaati. Abbaan obsaa badhaasaa maal ta'a? Obboleessaa. Obboleessaan ta'a. Obboleessaan ta'a. Tiyaani. Obboleessaan ta'u. Abbaan obsaa badhaasaadha. Badhaasaa maaliif abbaa? Obsaaf ta'a. Ayee deebisaan isaa maal ta'anii beektaa? Deebisaan isaa badhaasuma ta'a. Gaafii tiyya naaf hirmaachuudhaaf iddoo tokko galootu misin jaa. Hin beeku wallaahi tan qayyari. Ayee gaafii lamaffaattis si gaafadha. Yoo ati gaafii tana naa deebisee shallamaata qabda. Shaa jetta. Shambaa jetta harkaan nan tuqnaa jetta. Maal jechuudha? Gaafii. Shaa jetta. Shambaa jetta harkaan nan tuqnaa jetta. Shaashaa itti gaafa kaa. Shaa jetta. Maalii si jaadu maa deebii akka deebii qabaa kun deebii qabaa. Deebisa. Shaashaa itti. Shaa jetta. Shambaa jetta harkaan nan tuqnaa jetta. Bakka boonaa deemu jirte jechuudha. Buunaaf deemu jirta. Buunaa borsaa yoo buunaa achuma jira. Boonaa deemu jirta jechuudhaan isaa. Boonaati miti deebisaan isaa. Tiyaani. Hangaan beekutti hangan qayyari ammas. Ulfaadhu gaafiin tiyya dhumee jirti deebisaan isaa dobbii ta'a. Dobbii jechuun afaan hibboodha. Hibboo gaafiitti si galee
Dub bira ta deebisaan isaa. Gayo to gaafii gaafii tiyaan hirmaachuu keetiif. Ulfaadhu. Aamin. Gaafii tiyaa keetu. Guyyaa irraan tanaa keessa jaartii tiyyaa wajjin yoo inni straight life dabarse maal jaama afaan Ingilizinyaatiin? Straight life yoo dabarsite. Yeah. I'm no hin beekan. Hin beekan. Jee hima. Bakka success maaliin siin jaa hin beeku garuu success. Success woman in the girl no aje hin beeku.